Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun kibxata har'aaf qabnu kunoo. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kibxata har'aa kaasee humnootii adda waraanaa jiran hoogganuuf kan murteessan ta'uu wixata kaleessaa labsanii jiru. Ibsa baasaniin of kennanii gootummaan biyya hoogganuun yeroon itti barbaachisu amma ka jedhan Dr. Abiy ajajaa sadarkaa olaanaa kan humnootii waraanaa biyyattii ta'uun isaanii ni beekama. Bakka bu'aan sadarkaa olaanaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo yeroo lammataaf daawwannaa Finfinneef Maqalee gidduutti gaggeessan ega xumuranii booda Dr. Abiy kana murteessuun isaanii dhaga'ame. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsa muummicha ministeeraa kana gatii dhawwachuudhaan kana jechuun hiika fedhe qabaatus humnootiin keenya tarkaanfii dhaabuun hin danda'amne fudhataa jiran irraa suutan jedhan. Kunis hanga kokkee uummata keenyaa qabee jiru xumura argatutti jechuun Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Magaalaan Finfinnee nagaa ta'uu ishee bulchiinsi magaalattii dippiloomaatota Afrikaa fi Eeshiyaaf ibsee jira. Aangawoonni magaalattii dippiloomaatota waliin kibxata har'aa marii kan gaggeessan yoo ta'u Finfinneen nagaa akka taate sinii mirkaneessinaa jedhaniiru. Ololarraa kan hafe isa yeroo biraarra wanni adda ta'e hin jiru jechuun dippiloomaatotaaf kan ibsan magaalaa Finfinneetti hoogganaa biiroo nageenyaa Dr. Qana'aa yaadataa turan. Gama kaaniin immoo Finfinnee keessa jiru Embasiin United States haleellaa shororkeessotaa magaalattii keessatti dhaqqabuu waan maluuf lammiiwwan United States balalii idilee argameen Itoophiyaa keessaa akka ba'an Tiwiitariin dhaamsa dabarsee jira. Maatii lammiiwwan Eertiraa 7 ijoollee 5 dabalatee kanneen Masrii keessatti dahannaa siyaasaan turan gara biyyarraa dheessanitti humnaan har'a deebisuuf murtaa'uusaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu hayyoonni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Humnaan dhabamsiisuu, dararaa fi haala hamaa keessa kaa'amu ittisuun dirqama seera mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa ta'uu hubachiisan. Hayyoonni akka jedhanitti namni Eertiraa irraa ega dheesse booda humnaan deebifame akka gantootaatti waan ilaalamaniif jecha akkuma Eertiraa seenanitti hidhamuu gaaffiin dhiyaatee fi dararamu haala akkaan rakkisaa ta'e keessa tursamanii eessa buuteen isaanii dhabamaa jedhaniiru. Kanneen dahannaa gaafachuuf turan kun garee guddaa lammiiwwan Eertiraa 18 of keessaa qabu kan maatii tokko kanneen bara 2019 karaa Sudaan Masrii seenanii turan. Erga sanaa as Masrii keessatti hidhamanii jiru. Seeraan nama isaan bakka bu'u dhabuun dahannaa siyaasaa galfachuu kan hin dandeenyeef dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'n quunnamuus akka hin dandeenye ibsamee jira. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookii fi dura taa'aa Koree Abbaa Biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan waliin qofaatti dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price ibsanii jiru. Hoogganoonni lameen deemsa deemokiraatawaa biyyattii iddootti deebisuuf hatattamaan akka hojjetan Blinken gaafatanii jiru. Hamdook hidhaadhaa ba'anii aangootti deebisuun tarkaanfii barbaachisaa ta'uu kan ibsan Blinken garuu hojii ce'umsaa guddaan akka jiru hubachiisaniiru. Ce'umsa kana keessatti amantaa uummataa horachuu fi hidhamtoonni siyaasaa hundi battalumatti akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo muddamsaa akka ka'uuf gaafataniiru. Gamni hundumtuu ce'umsa deemokiraatawaa Sudaan isa jedhutti yaada deebifatee hojii heerarra kaa'amee fi hojii hojjetamuu qaban jedhamuun kaa'amaniif waliigaltee nageenyaa kan Juubaa irratti akka fuulleffatan gaafataniiru. Dhaabbata tika biyyoolessaaf nageenyaa Soomaaliyaaf hojjetaa kanneen turan keessaa tokko dubartiin du'uun hin oolu jedhamte sanaaf dhaabbati kun itti gaafatamaa miti jechuudhaan qorattoonni Soomaaliyaa keessaa murteessanii jiru. Koreen kun akka jedhutti umriin ishee 24 ka turee fi baatii waxabajjii keessa eessa buuteen ishee kan dhabame dhimmi Ekraam Tahliil Farah keessaa dhaabbatichi harka qabaachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Warri Tahliil isa Koreen murteesse kana fudhatama dhabsiisan. Kanaafis dhaabbata tikaa yookaan basaasaa komataniiru. Waajirri tikaa immoo ajjechaa kanaaf garee shororkeessota Alshabaab komata. Waajjira tika biyyattii keessa hojjetaa akka turte Farah yeroo dhumaaf waxabajjii 26 waajjira haadhoo tikaa sana cinatti kan mul'atte yoo ta'u hanga har'aatti reeffi ishee hin argamin jira. Dhaabbati tikaa garuu baatii fulbaana darbe duute jechuudhaan labsee ture.
Burkina Faso keessatti tajaajila intarneetii bilbila harkaa eega sanbata darbe kaasee addaan cite hanga wiixata kaleessaattis akkuma citeetti jira. Kunis quunnamtiin bal'aan akka citu gochuun sodaa uumee yaada namaa jeeqaa jira. Uummanni biyyattii keessaa akka jedhanitti caasaan moobaayilaa kan 3G jedhamu kan namoonni irra jireessitti gargaaraman hin hojjetu. Garuu sararri bilbilaa dhaabbataan kan mana keessaaf waajjiraalee Wi-Fi fi tajaajilli waayirlesii ni hojjeta jechuudhaan dippiloomaattiin tokko Ogaaduguu keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waan hin argaa jirurraa jedhan dippiloomaattiin kun tajaajilli bilbila harkaa 3G maaliif akka addaan cite ifatti waan himamee hin jiru jedhanii ofii isaanii miidiyaatti ifatti ba'anii dubbachuuf garuu eehama kan hin qabne ta'uu dubbatan. Oduun kun ega maxxanfamee booda mootummaan Burkina Faso ibsa baaseen tajaajila bilbila 3G kan citee fi biyyattii eeguuf akkasumas nageenya uummataaf jecha addaan cituusaa ibsee sanbata darbe galgalaa kaasee sa'aatilee 96 fi akka citeetti akka turu beeksiseera. Sanbata darbe gareen hiriirtotaa daandii cufuun waraanni Faransaay kan gara magaalaa Kaayaatti imaluuf ture ega ittisanii booda tajaajilli bilbilaa kun citee jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kataate Joorjiyaa keessatti namoonni gosa adii 3 kanneen nama gosa gurraachaa ta'e tokko ajjeesan jedhamuudhaan yakka ilaalchi gaggeeffamaa ture irratti kibxata har'aas falmiin inni xumuraa dhaggeeffachuun kan itti fufu ta'uun beekamee jira. Abbaa alangaa fi kanneen falmuuf dhaabbatan kun bakka buutota murtii uummataa kanneen murtii kennuuf jiran amansiisuuf wiixata kaleessaa iyyata isaanii kan xumuraa kan dhageessisan yoo ta'u kunis guyyaa 10 fi raga baatota dhaggeeffatanii booda gareen abukaatoo waan abbaan alangaa kaleessa jedhe irratti falmii ofii dhiyeessuuf ka jiran yoo ta'u sana booda murtiin bakka bu'oota uummataa kennama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.